Kan semua negara gati mana kan? Kan? Andoi warga lela usinasa sani salam. Kan semua negara gati mana kan? Kan tak walali. Muncul dari rantai amas rumah apa? Leje fi amas rumah gara kan itu caya jerti. Mal tu nabasa na mal tu namala. Isabaki yat nak. Isabaki yat nak. Isab. Maru ko kesa tini salami rabbi apa? Anu matu wai go esra kunna michmu wais mal tu namal. Ma bisa. Jara mali. Jara bisu tiri jira. Jara kam. Andi asinggaru. Jara mal ragot. Jara kam. Jara enyu san, me enyu je. Ana ji sani rabbi sani yake nubbo. Azaba akubana rabbi nakaye, asaba kubanati kamana kana. Satin da barana jesu banati shikotu na yake. Adu anu sanumti. Marsa jesu miti. Ini ku. Tai. Isi fakirna. Malla kennit. Bilena masih kena berbalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waini, belaci baka. መጨረሻሽ እንደሆነ በቃ ለሌላ ያልኩ መጨረሻሽ እንደሆነ ታየብኝ። የስራችን እስጣችሁ አብረን ነይ ቢያለቻው በቃ bicara bilang aku dia beri sakat di sini, muncul akalat selaman nis nugubati, ofis berde tu atau kofici nargati, pot, wain dia mu wain ta, kerab dua sawas, setan bicara mana koti walin gaya rabbiko, wanti nafatanu ofis tu baik, ane gubat ejrako, apa tadi, ilmu kia gubat itu atau konargi. Mali musibah mali tikuri musibah mali kesan jira ani jireni ko malana jiruna kana ana mal mal baki jangu dam ni mal man nabas wini kaiman mabiratu qajarat umuan ani man makara turako qabamu mutnayilafatu mal dahiqa qabata hamana kanat gali midan yaate bishan ke setan male wananku kana majirun jiru kun kanasa ya rabbi sirrahatat wa arar ani gangara ketina ya rabbi annama mtunjir kuntu laiki malu hastina ismi ya osis rabbi turaki siyasatis bidin dandau dahinga qabada kanu jisa ani rabbina ki ma gotun dandau hargarje hargarje ko tikat naba make ta ani sademte ti koy mucayyo fundura ga gasi dafi wallahi koy de wayin de misinjen nani indem tisrata mal ko falta harre ilmo harre duro kol fiti harre ga dalatet ngota mantu na bochisa mal du ga yabar mal jakate li gote balikum bishafilite boy boba matu ibe ko wanno kol fisi sujina wata dige ko fakadri kama mal ay go wata dige ko what is kol fisi mai bochege bochko mai bochege de la yara gadde mai bochko Coach matto diet no banna naftali
maal asirratti maal elusi hiite amma akkatti hiite gubbataa'uun kun Eessa deemteeti? Yoo deemte shaanxaa kee fudhattee maal deemin? laalu gadi beektu maal deemsa hin deemne ees deemata gabaa keenyaa kan ibsan Maal asii kennu? Maal irraa qaba? meeshaa wayii namaa kennee dhufe meeshaa wayii namaa kennee dhufe Maayin wanti kee? maal Irraati mucoonaa gubattuudha fi gaazidhaa fi walla'aa qabbaltee bira baate? Kan mucoon gubatturra kan manni namaa gubatu. maal Gocha maal gootee deemti? maal akkama gabaa Gootee mucoo fuuldura nattee kan biraa deemti. Ofii keetii akka nama mana hin jirreef gochuudhaaf. Maal sii godha mucoon kun oo duute qoy. maayishu Ishiin bichaan duutu bari. maal jechuun maal kuma qabana nasiiba gadi nasiiba nama wayii bira dhagee nama wayiitii meeshaa fidee dhufe Meeshaa maaliif fidde? meeshaa sitti moo qaba meeshaa sitti moo qaba meeshaa maal meeshaa maal Ijoo qaba maal baa keetii eessatti natti mukanni. wanta sitti na maal Eenyu bira jirta? namuun dhageettu maal Eessa godhatti jirta? gadi baa deeman wayyaa dhagaddisee Tolaa maaliin? Hargaddisee ufitti hin taphatin Gochati goota kun maali qoyaati? ufitti hin taphatin na siin jedhe Sammuun si dalagaa ofii ati. dhibbara dhibbatti Akkamitti gocha kana goota? akka maal godhe Maaliif gaazii fuuldura gootee deemte? gaazii maal gaazii awwaan kana ilmaa waan argitee sun wanni irratti argeetti qilleensa irratti argeessitti mu dhufe yoo Maal? walumaa jitatillee maali garuu maal wanni akkasii maal dabbaa mucaa si bu'uuf deemaatti firaan beekate ati akkanatti as garagalte achi garagalaan jirti gana ta'e yoo ati mana kana hojii akkatti samitti ol ka'ee arguu ta'e Maal argiteeti? ati lafaa fi yaala gosa hojii dalagaa gurbaa maas dalagaa Gurbaan cufamee shirri si dalagu maal shirri si dalagaa maal Maal dalage? maal si dalagaa gurbaa kun wallaa fuudhee kaayee dabbaa xiqqaa fuudhee kaayee mucaa itti kennee Yoo marti. itti siyaame itti siyaama akka waan nama gaarii dalage natti as deebisuuf dubbii itti yaama jedhu Ati maa mana dhiiftee baate? maal gadi ba'uu mirga qaba fi ajira Zabanyaan hojii maal keetti kunuunsi dhaabbataan maal ije zabanyoo ta'e gadi ba'ee qilleensa qulqulluu fudhadhee afura deemuu qabu gocha addunyaa afura akkatti maal fi qaada keessa kun maal waan dhagaarta nam akka fedhe seenee akka fedhe buu qaba inni maal na faqqachiisuu qabdaa maal waan ki ballakee kan dorgachaata ballakee akkatti sirraa fudha dhagaa akkatti sirraa fudha Sumuni tokko qabdu. rakkoo mallaqa dhaan kennuu arguuf ta'e garuu rakkoo sirra deemu arguuf ta'e amma ilmaan akkatti facaaftee boottee gadaa dhiiga diimaa goote dhiiga diimaa deemaa jilbaa akkatti lafarra deemtee dabarbaata gaaddi sammaan eessa jira gaaddi sammaan eessa jira yoo rabbi gaaddi saanaa deemsi telefoon jala qabsu amma raatti oguno akka deemta daa telefoon jala kaasee homaa rakkoon jiru haadha gaaddi see amma taate ta'e jiru garii bata maal Hojii keeti. Hojuma keeti. Hojuma keeti. hojii kiyyaami osoo muceen akkasitti osoo muceen ganama galgala si qaraatee raajuu jettu Hojuma ati keeti. diddeetiin natti as dhiibbataa miti arguuf jettee waan Maal taqabbaluu deemti? Maal fiduu deemti? waan itti arguuf Wanta talaa. waan namaa waan kennee dhufaa siin jedha Waan seexanaati. inni saayiba waan kennu Digimtii kee funaannachuudha deemte. maal si hatta gaazzamu Digimtii si hatta kee. gaazzamu Suma kan mucoota digimtii irraa maratte siini irraa maratte Suma. maal yeroo Sumatu itti mucootu maqama kee dhooti agata uruma gaaddi isaa maqaa dhooti Suma. haguma duraan yaantullee namticha maali naan jechuu ture Gisee biraa maa akkasitti gaazidhaaf intini gadi hin guurin. Har'aati baanan Maal gaazii fi intini gadi guurin. ganaa boonisi dhoofti ani mucaa isaa taajuu san dhageettani ega isaa telefoonaa soodha Maal jedhe waan kaasaa? akkanaa naa fidi waan akkanaa barbaada waan akkana saayiba isaatti bilbila isaa harkaa fuutan bilbila irraa fuudhu itti deebisee naan jedhe Itti deebisee. saayiba gatee aboo saayiba Ishidhuma to'atee itti deebisee. Yeroo gatee ati maali shiri ati haadha gaaddisee naggara galteemi gada addunyaa guutuu akkasii garagaltee martoo siin mattee akkatti ilaala addunyaa kan deemtu wallaalte kan itti keessaa baatu wallaalte ilaala yeroo guutuu si cufamte nana keessa miti ana gaaddisa baanaa kana kun amma bara eegalli dhaasin jedha Jiru gaarii. baanaa gaddaa dachiisii matte Filma tokko kan harkaan jirtu. Ana na jazzabsiiftanii. mucee takkitti kana siin fayyisa niyyatu kan seeta niyyatu kan shiri jettee waan haasoftu waan Itoophiyaa akkatti malaatee mayet akan makalaa mayet sun normaan godhee mucee sun ufa agartee ilmaan qaroominni waan duraa irra dabalatee bara fataa jettee laalatan futuu jettee dhiiga hunda deeffattee jechuudha akkasitti nagaa haadhatu tarbiyaa qajeelche mucee tanallee si yaalaa furmaan isiin harka jira waan kana muuxannoo qabaan namni fayyisuu danda'a. Maaliif sheeka cimaa wal beekaa? Tamboo sheeka sana bira dhagee sheeka sana arguu malee jette. Maali sheeka?
Malla kuma da kaske mu muke tudo shi normal ta sai karon fiya gatte addu'a ta mulkin arbuke addu'a ta meeqa feeta shan Dari yeroo dhibba takka sitti lafi diwaan siin jedhe maal taate. Meeqa sitti? Mucayyoo tana yeroo gabaa keessatti baraaruu qabna lubbuushi. Mucayyoo karaa isiin deematu karaa sirriitii miti. Karaa sirriitii miti akka malee tahaa jirti mucayyoo yoo yeroo ture ammoo rakkoodha. Wanni kun guyyaa meeqa lakkaate amma guyyaa lakkaate ba. Torbee lakkaate. Hadin dhibaatii lakkaatee gadi hadin dhibaatii lakkaatee jira. Akka fitan naayi. Maal amma sirbatu mucayyoo Waan qabdee akka mitee mucayyoo kana si garaare baara qabu qabduu akka. haalan taa'ee keessa galtee kaleessa akka tatta'aa jirtu akka miti. Ana immoo dhahaba iskeensi jechaara. Warqii natti iskeensi jechaara. Mallaqoo bahaa muraasa uummatni qofa iskeenni mucayyoo tan lubbuu. Warqiin lama jirti warqiin hin maal waladda jira. Maali mallaqa waan qabdu guutuu galtee mucayyoo tuusii baraatee bakka ofiitti deemtee akka duraatti utaaltee bu'uuraayitee wanni jetti baara koo qaba. Inshaallah. Maali Waan gurbichi kun haa eenyu ta'uu akkamitti haasa'aa jira. waa meeqa si yaadata waa meeqa si yaadata. Ani mucayyoo miti lubbuu matee tokko sodaachaa. Afaan inni morma akkas jal'eenessee mataa akka. Sana wajjin haasa'u haasuuf ta'edha. Sana wajjin haasa'u. Kawajji si wajji haasa'u qofaat dubbiin mi'eeffatee wanni si gotaa jira. Bilbilaan dhagee maayini kan bilbilaa sun. Bilbilaa waa meeqa gaafataara waan akkana naaf jedhe akkana naa godhi. Maal fa'a? Waan akkana maal dawaa akkana maal dawaa hunda itti maaramu bilbilee maal taate ati kan hundarraa hijaaba uummata akka dhageessu uummata akka hin hordoftan namni kana keessa akka jaanjoo akkam Motora barbaadnis nabari qaro. Maa? Nakuma gadiyaachuu barbaadnis. Maannoo qarroo? Bal'aan. Nagaate. Maa eebbis nyaata? Adisee yaal qaroomin daawwattu namni waa sitti gurra namaa banne nama dhageeffatu. Mucayyoon wanni isin jechaatu wanni isin godhaatu wanni isin haasaatu maraataa jechuun akka kadare wanni dubbatu guutuun itti dhufanii bubbulan malee. Jarri dhufanii jarri maalii godhanii jarri nu fuudhuu dhufanii jarri maalii nu gun ajjeesuu dhufanii mana kana keessa namni waa ta'u. Si taatu raajuu taatu. Ana amma kanarraa bilees ta'ee jira kala. Akkamitti? Gabaa inaan jettee mallaqa keessi hin kennitu amma mallaqa amma booda isin gaafa dhiyoofe naan kadhatta gabaa naan kadhatte. Naan kadhattee akka jilba lafa deemtee yaa gaaddisaa anas si balleesse maaloo yaa gaaddisaa koo hoo dhuwaan feete na gaafadhu hoo mallaqa keetis hoo maalii keetis naan jette. An. Gana. Gifin kee na qabee. Gana sin jedhama. Xonqolaa. An tana booda sin gaafadhu sin jedhe. Akkana ta'e kawwan sitti dhufan. Gifi maalirraa qabda? Gifii moo. Isini kan gifii gochaa jiru. Yoo nasiine situ nama nagaa jedhe takka turtee waa sirratti argama. Yoo isatu nama nagaa jedhe takka turee waa sirraa argama. Akkamitti isinu maal osoo na dhageessi dura wayita dhageettu akka wani kun hundi jira. Wayita gamtaan waan itti naan jette illee hayaa jedhee waan asii jedhate illee hayaa ishii isgoo naan jette waa hunda wayita akkasii gamtaan deemu wal dhageenye ilaaf ilaaf yoo deemu wani takka nu mudachaatti. Akkatti bareedu ture addunyaa kana gubbaa anaafsi namni sodaatu ture maaloo haadha gaaddisaati gaaddisuun akkasii namtichi sun akkasii inni sodaachuu ture addunyaa kana akka namni sodaachuu ture. Amma mana si daftar gurbaan ko fa masih daftar gurbaan ko amma gurbaan ko akkamii daftar gurbaan ko waan ati garagalte sababa ati natti garagalte na dhagahu didde si galaanti isin lama wal gidibattanii jiru maal wal dibana an gurbaan waan hin deemuun ana mushakila nanu ma warati mushakila wani an keri haala kasiti natti fayyadamaa la malee aksi famta aksi akkam aksi fahamu ke an inni waan inni yaadu waan inni gochuu deemu waan inni agartee guyyaa meeqayya yaadeetti qophaa'ee taa'u si hima dura si hima atamuu kan dhageeffatu eega sirra ta'e lafa ol taatu. Eenta laasin jedha baran. Amma mee qoyi sheeka kanatti bilbilitii mee mucayyoon haala akkanaa keessa jirti wanti ishii qonname haala akkanaati haala akkamiitiin fayyuu dandeessi maallaqa ammam qabadhee dhufuu qoricha akkamiin himtuu jedhiti mee amma na fuulduratti dubbisa. Hin barbaachisu maal kana bilbila maal barbaachisu qaama bira kaara kan simaa taate qaama bira dhaqee gattaa'ee waan hunda tartiiba akkas lafa kaafu. Sheeka qilleensa dubbistee maal itti milkaa'uu dandeettu bara. Itti bilbiltee guyyaa isaan mana jiran. Sa'aatii silaasii deemtuu qabu. Qaama bira dhaqee maal taate suma akka ta'e nama Sini telefoona sheeka akkamitti baadhu ijoollee ashee sheeka qaama bira dhaqanii bira taa'anii tasgabbii dhagatee waan fedhu godhanii fi waa hedduu barbaada beekin hijimaa barbaada ni beeksisii galaamti gootee fi gammachiiftee innis gammachiisa bira gammachiiftee booda innis gammachiisa icceebii fi qica jechuu barbaade silaa afaan oromooti afaan qulqulluun nagaa gahe kanaafuu amma waan jiru mallaqaan taasisu dafnee baraadaa kana jecha yaadina moo
waan kana hunda si achiifta kan Maal kana jecha yaadni. yaadni kana hunda maal kana hunda yaadaa oolta maal Qoqqoo eessa deemu figaa? kana jechuun itti yaadta kan jiru atummaa kan nama dhaguu godhu kan mallaat waan asiin jedhu guutuu asitti naqadhu asitti naqadhu asiin gadi naqilla kan asiin jedhu holma amma illee deddeebi'ee siiman Ani mataa kiyyaanu sammuun kun. kalee amma si jalaa baafadhee rabbi si baas kalee amma laal kalee lexxiqee osoo mallaqa harka naa keetti ma'a salaama waluu dhagaru Sebenarnya kita wajah kasih kopai santai kayak kopai pada kati super DBE beli wakati akati ni kopai sekala se itu beneran usah malah kasih jajah kan lagi tu Rabbi si khariju Rabbi firman tasifit tu fi malah kasih nu di dalam si galam ti hai ani budawan si jero saat ada gadis itu nak karu temani jadi apa Ani waan ta imbi. Bara jadi apa tu tas mal nanje tu masih jecan kurba asuma gadi nabasi asiyo gadi nabasi ani itu ati nur dos video aja letak di sekarang gua bawa di dia tuh teman. Asuma gadi nabasi agar temu cai oleh nak tayisa ngai halah senja. Gua mata kasih nambar baru sih lah belah lah. Masih rambut baru. Kok. Akhir Jechuun maal itti baase. si shawada aja. Jayyoon naale. Jedhee booda yaada biraatti of Rara intau itu. Jedheen dubbadhaa yoo nu. Lah namni. Dubbummaan hun taatu malee. Kaasif. Eessa deemti? Amma. ሰዎቹ ለመስላል Auzu billahi min shaitan bay. Auzu billahi min shaitan rajim. Auzu billahi bay. Yemin ሰዎች ነው. Isi sinu raute kala. Isi raute. Kasih jaram. Akin si attalan duf de wartem si tufate. Hargi. Ya kuwa fakatam. Waan Duraasha sumni sirraan fedhu yaa takkasirraan fedhu. Ufuu yaala. Maal jechuudha kan jechuudha. Oh. Mee fakkaate dubbatu. Makaraan asitti arge kanan mucoo fuudhee achitti ishii dararaa barbaadatti mana agartu. Yaadni isaa akkasii. Alaabsi walii gallaaf. Wallaahi. Inni siseera. Mee waan akkanaa eessa jira? Hin fakkaatu sin jedhama. Hin fakkaatu. Iddoo wajjin deemna too jedhee hin fakkaatu. Goojjami ma. Dubbii bareeda. Walumaa diqqoo si. Garuu ati mana taa'ee ani mucoo manatti gadhiisi ana asii na baasi waa. Asii mana mucoo fuudhee yaalee deebisee jechuun kun maal jechuu akkanitti. Atitti maqaan fuudhanniiti godhadhaadha maal kun. Agan mara duuba sihin qaruute mullaaqinne sun agan mara goomtee ta'een si goomsee godhaa Ani akkasii taphachuuf deema. ulaagaa isaa hunda fixee tanan gadhiisaa eebba marabbaan jedhee tanan yaalaa jira malee akka inni haala jalaatiin kutkutaa jiru akkanumatti naagalee. Kokko kanaa bita jiru. Qaroome katti. Ifuma baase bakka kaleessa ifuma baase natti mee dubbii jira. Maal taate ba? Argaddisee amma walii gallee mire wal dhageenya walii abboonnaa wal dhageeffanne jennee mire mucoo tanillee ni baraarraa ni bareella jennee mire tataayaa Amma itti baasee kaleessa akka immoo nama ta'aa jirtu hin taatu. kala saata gadisee amma asumatti dhaab. Amma duraan 300 takka akkana na kaayiti an amma bore sheeka bira deemee waan silaa barbaachisu hin ta'atti qajeelatti mee irraa hin bifne jechuudha akkana godhaa akkas godhaa hin iyyisiisaa hin sodaachiisaa mataa kana dawwa kama kalaas nama heddummaatee faatiin waa hunda an beekaa kittiin Kalaas akkasitti moo kalaas mucayyoo yaallaa ati amma duraan 300 bahu naa kenna sittan kenna. maal kunoo kanaa Namichi mucoo yaa fayyitu. akkana Rabbi dubbii ni fayyiti nama ba'u naati. Boru sa'aatitti deemtutti hin beeku wayin dafee ka'uu hin danda'a wayin mucoo wajjin taaggaluu hin danda'a. 300 kana fuudhitti deeminiiti yoollee waan irratti dabalchisiisu ta'e deebii lammataa irratti dabaltee geessitaaf. Hodhu 300 kun sin ga'u? Maal 300 fura maal gaafate garuu ati tiraanspoortii jechuun karaa kan deddeemee sheeka san illee bira dhaqee dura taa'ee akka gaariitti itti haasa'uuf waa hunda keessa ibsuudhaaf miga adii kalaas ati kaan maal rakkoo qabu waliin jira Rakkoon qabu. tadawaa waliin jira kalaas Fan dabale. kalaas tadawaa waliin jira rakkoo qabu.